Nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofmariin isiniif darbudha. Qophii keenya isin gaafannuutiin dhimmoota hawaasummaa, siyaasaa fi dinagdee kaasnee ilaalla. Keessummaan keenya guyyaa har'aa obbo Lammii Simeeti. Obbo Lammiin qorataa fi gorsaa misooma hawaasummaati. Hamma dhumaatti nu waliin tura daawwadhaa. Obbo Lammii baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eeddan. Egaa akka yeroon waa'ee kee qoradhu keessatti waajjira pirezidaantii keessatti qorataaf gorsaa misooma hawaasummaa akka taatedha kan hin argadhe. Namoonni baay'een garuu gorsaa pirezidaantiitii siin jedhu. Maalirraa ka'eeti sun? Galatoomi lalisee. Gorsaa jedhaman beeku afaan Ingiliffaatiin think tank group waan jedhamu jira. Garee think tank jedhamu jira. Garee think tankiin kuni namoota mootummaa keessa duraan turan, namoota buleeyyii, namoota yuunivarsiitii barsiisaa turan, namoota NGO adda addaa keessa hojjechaa turanii walitti qabaniitoo mootummaan hojii tokko tokko hojjisiifata. Fakkeenyaaf hojii hooggantoonni yeroo dhabuurraa ta'u waan adda addaatirraa bira gahuu hin dandeenye hojjisiifata. Namoota sana keessaa tokko ani waajjira pirezidaantiitti hojii dhaabbataa hojii guutumaan guutuutti isa jechuu osoo hin taane amma sa'aatii dheeraa toora sanan jira. Gara namoota 5 turre achi booda amma nama 4 taaneerra. So garee sana keessa jira. Afaan Oromootti yoo hiikkatu gorsaa ta'uu danda'a. Garuu think tank hojii pirezidaantii jette jechuudha. Waanuma hojii mootummaa hojii paartiidhaan wal qabatu akka aangaatti yookaan immoo biiroo akka nama hoogganuutti osoo hin ta'in akka nama yaada dabalataa kennuuf bakka tokko tokkotti fakkeenya mootummaan hooggantoonni mootummaa yeroo dhabu. Fakkeenyi gaariin amma yeroo mariin biyyoolessaa qophaa'aa ture sana ajandaa maal irratti hirmaachuu qabna akka Oromootti akka Oromiyaatti akka biyyaatti maal ta'uu qaba kan jedhu kuni hooggantoonni mootummaa kanarratti gadi taa'anii sa'aatii dheeraa fudhatanii haasa'uun itti ulfaata. Hojii sa'aatii waan hin qabneef kanarratti nuti hojjeta jechuudha fakkeenyaaf. Qorattoota adda addaa walitti qabnee workshooppii adda addaa qopheessinee marii biyyoolessaa ajandaadhaan dura ajandaa bocuu maal kan jedhu kan mata duree biroos jiru. Fakkeenyaaf dhimma nagaa irratti akkamitti yoo furamee wayyaan jedhu kanarratti waliin hojjennaa. Think tank group yookaan garee think tankii naannawa mootummaa yookaan immoo naannawa paartii ta'uu ni danda'a. I think qacarriin koo garuu waajjira pirezidaantii. Tole egaa yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kee irratti yeroo of ibsitu al tokko tokko akka direemti jetta. Al tokko tokko akka miseensa paartii badhaadhinaa hin taane wayiitti sin barreessita. Al tokko tokko immoo deeggara mootummaa fakkaata. Dabballee miti. Dabballee mootummaa miti. Miseensa paartiis miti. Akkuma isin deeggaraa mootummaati. Sababaan deeggaraa jechuun garuu harkuma reebuu duwwaa miti. Bakka tokko tokkotti biyya keenya keessatti kan baratame yeroo baay'ee deeggaraa yoo jedhamu mootummaan haa balleessus haa tolchus mootummaadhaaf harka reebuu mootummaa jejaa ooluu kan jedhu jira. Angaruu haalli nanitti mootummaa deeggaru saalinti mootummaa qeequs xiqqoo sanarraa adda. Critical supporter waan jedhamu jira. Bakka balleessaan jiraatee guddatee mul'atuu fi mana mootummaa keessatti biirootti duwwaa dubbachuun furmaatan fidu jettee yaaddu balleessaa yookaan immoo dogongora jettee waa yaaddu sana ibsatta. Irra jiraasaa garuu waan dogongora ta'etti mul'atu akka nama oppositionii akka nama mormaa tokkotti guyyaa guutuu isuma mormaan ooltu. Kanaafi an deeggaraa mootummaati dabballee mootummaati miti jedhu kun dhugumasi. Miseensas miti. Miseensas miti. Garuu mootummaa wajjin walitti dhiyeenyaan namoota hooggantoota mootummaa wajjin walitti dhiyeenyaan yookaan immoo mootummaa wajjin walitti dhiyeenyaan hojjetan caasaa mootummaa keessa kallattiin osoo hin jirre hojjetan keessa ani nama tokko garuu dabballee miti. Egaa sila think tank groupii jedhu keessa akka jirtu natti himtee turte yeroo hojjettoonni mootummaa yookaan pirezidaantoonni biizii ta'anillee akka hojii isaanii fa'aa hojjettudha kanatti naa kaastee turte. Miseensa isaaniitu hin ta'in amanamummaadhaan akkamitti hojii itti laatu? Akkuma duratti siin jedhe hojii hooggansii fi hojiin qorannoo fi qo'annoo garagara. Ani waggoota erga hojii jalqabee gara waggaa 15ti. Waggaa 15 kana keessa waggaa 10 qorannoo irratti dabarse. Qorannoo fi qo'annoo adda addaa jechuudha. Namni tokko tokko na gaafatu qorannoo fi qo'annoo waggaa kana hojjettee maaliif maxxansiisne jedhamu. Qorannoon hundi maxxanfamu. Qorannoon fakkeenyaaf namni yuunivarsiitii toora yuunivarsiitii jiru qorannoo qoratee maxxansiisa. Nu garuu fakkeenyaaf qorannoon nuti qorannu baay'inaanii qorannoo galtee ta'u imaammata mootummaa poolisii riisarchi. Imaammata misoomaa yookaan immoo diviloomantii riisarchi waan jedhamu kanadha. Qorattaa mootummaadhaaf hin kennitaa. Mootummaan yoo barbaade guutuu isaa fayyadama. Yoo barbaade walakkaa isaa fayyadama. Yoo barbaade xiqqoo barbaada. Yoo barbaade immoo hin fayyadamu. Amma mootummaan akkamitti amanee hojii sitti kennaa jiru kun ani hooggansa miti. Hojii hooggansaa natti hin kennamu. Hojii murteessummaa natti hin kennamu.
Kanatti kennamu hojii galteedhaaf ta'u fakkeenyaaf mootummaan murteessuuf akka galteetti qaamolee adda addaarraa odeeffannoo fudhata. Qaamolee adda addaarraa argannoo adda addaa fudhata. Ija garaagaraatiin ilaalta. Fakkeenyaaf hoogganaa mootummaa taatee waan tokko kan ittiin ilaaltuu fi hooggansaan ala taatee waan tokko kan ittiin ilaaltu garagara. Kanaaf mootummoonni qaroo ta'an, hooggantoonni qaroo ta'an yeroo baay'ee murtee tokko dabarsuudhaan dura namoota akka keenyaa fi kan wal fakkaatan kana hooggansa ala jiran kanatti itti kennu. Kanaaf ani miseensa osoo hin ta'in isaan wajjin hojjechuun kan isaan amananii fi murteessu hin jiru. Murteen ani murteessu hin jiru galtee irratti hirmaadha yookaan immoo leenjiin kenna yookaan waltajjii haala mijeessa hojii gargaarsaati jechuudha. Hojii gargaarsaa waan ta'eef sababa amantummaadhaan wal qabatan jiru. Sanarra darbee immoo deeggaraa amanamaadha. Isas hin beeku. Deeggaraa amanamaadha. Yeroo dheeraadhaa fi sooshaal miidiyaa keetiin si'atii mormuudhaan kanatti beekamtu. Paartii badhaadhinaa dabalatee hadheeffattee mormitaa turte yeroo dheeraadhaa fi muummicha ministeeraa irratti iyyuu kallattiidhaan yerootti barreessaa turte hin jira. Badhaasa Noobeelii irra isaan fudhatan illee sanarratti illee barreessitee turte. Hadheeffattee akkasitti mormaa turteeti kanaan dura maaltu jijjiiramnaan gara paartii kana deeggaruutti dhufte? Adeemsi dhalli namaa jijjiiramaa deema. Fakkeenyaaf jijjiiramaan dura miseensa paartii mormituun ture. Andinet miseensa paartii Andinetiin ture. Miseensa Andinetiin ture achi booda jijjiiramni akka dhufu jijjiirama keessatti gahee mataa keenyaa taphachaa turre. Achi booda jijjiiramni dhufee jijjiirama sana booda haalli nuyi jijjiirama sana ittiin ilaalaa turre akka itti ta'a jennee yaadaa turree fi haalli itti ta'e garagara ture. Keessumaa waggoota lamaan jalqabaarra jechuudha. Ana duwwaa osoo hin ta'in hiriyootuma koo wajjin haasofnee wanni nuyi yeroo san gamaggamaa turre. Hagam Oromoo fayyada, hagam biyya kana fayyada, hagam nageenya biyya kanaa waaressaa, hagam gaafilee kanaan dura gaafatamaa turan kana gadi qabee deebisa kan jedhu kanarratti yeroo sana hubannoon nuti qabnu rakkoo qabaa haala adeemsa jara kanaa kan jedhu ture. Sanarraa ka'ee mormaa ture kallattumaan. I think kana hooggansi hin beeknes jira jedhee yaadu. Yeroo guyyaatti waan meeqa jechaa oolla. Booda garuu dhawaata keessa gaafa teenyee ilaalaa jirru kan dhakaa darbatu duwwaa ta'e namni dhakaa darbatu malee namni waa gargaaru namni yaada gumaachuu namni walitti siqee haasa'u hin dhibee ammas teenyee haasofne. Hiriyoota koo wajjin teenyee haasofne jennaan sirna kana deeggarumatu barbaachisa. Sirnichi kuni guutumaan guututti mudaan qabu. Guutumaan guututti akkuma namni hundi barbaadutti deema jechuu osoo hin taane sirna kana dhaloota Oromoo hedduutu itti dhiige. Qooda fudhattoota Oromoo hedduutu itti dadhabe. Wanti dhufe kun bu'aa walooti. Bu'aa waloo kana immoo ittuma siqanii deeggaruu wayya malee waan harkaa qabnu kana bittinsinee waan haaraa fiduun ulfaatasi. Oomma dhufes immoo waan kanarra fooyyee qabu hin ta'u jennee irratti walii galle. Kana booda humnoonni gara biraa hiriiranii humna Oromoota irratti yoo duulan humnoonni keenya immoo yoo bittinfamanii warri mootummaa keessa jiran kun kophaatti hafan wanni kun haphachaa deema balaatti nu geessaa jira. Balaa kana immoo dandamachuu hin dandeenyu. Kanaafuu mufii soo qabaanne wanni ittiin quufne soo jiraate isa akkuma jirutti qabannee mootummaa kana deeggaruu qabna kan jedhu murteessine. Warra mootummaatti himne akkuma isin jedhe warra mootummaas immoo carraa nu kennanii osoo fakkeenyaaf wanta komii qabdan fidaa jedhanii waan komii qabnu aga danda'ameen dhiyeessine garii kan fudhatan jiru. Garii kan fudhatin jiru naannee amma guutumaan guututti ammas mootummaan kun mudaan qabu guutumaan guututti itti walii galaa jechuu koo osoo hin taane garuu harka caalaa dhibbeentaa caalaa isuma deeggaruutu bu'aa qaba. Sirnuma kana deeggaruutu bu'aa qaba. Oromoodhaaf haga ammaatti sirnoota hamma ammaa darban keessaa haa xiqqaatu haa guddatu sirnuma kanatu aantee qaba. Kana caala yoo sirna kana cabsine itti aanee kan dhufu kana caala kan mataa nu cabsu ta'uu danda'a, kana caala hamilee nu buusu ta'uu danda'a, kana caala balaa nutti fiduu kan danda'u ta'uu danda'a jedhu qaacceessinee murteessineetuma deeggarre jechuudha. So gaafa mormus kutadhee mormaa ture itti gaafatamummaadhaan waan dhufuuf itti gaafatamummaa fudhachuuf ammas immoo bu'aa gaggabaabduu argachuuf yookaan immoo jajamuuf osoo hin taane deeggaruun barbaachisaadha. Yoo deeggaruu baanne kan caala hammaatutu dhufa kan jedhu irraati. So amma deeggaraan jira duraan mormaan ture. I think namni haaluma kana keessa darba namni duraan deeggaraa ture amma mormituu ta'ee jira. Namni duraan mormituu ta'ee amma deeggaraa ta'ee jira.
akkuma hubannoo keetitti akkuma odeeffannoo argattutti akkuma itti dhiyeenyaan ilaaltee qaacceeffattutti jechuudha. So kanadha. Egaa nageenya waaraa hin fidamu hin fidu kan jedhudha kan nu shakkaa turre jettee waggoota lamman darbanii ammatti amantee nageenya waaraa fiduu danda'a mootummaan kun. Nageenya waaraa fiduuf mootummaa duwwaan fiduu hin danda'u. Nageenya waaraa nageenyi kan jedhamu kun yoo xiqqaate ga'ee mootummaa jechuudha. Ga'ee mootummaan ga'ee isaa hin bahatadha yaada. At least qaamoleen amma nuyi mootummaa ta'uu jennee eegnu jira miti qaama humnoonni Oromoo mootummaa ta'uu danda'u yookaan immoo gaafii Oromoo kana deebisuu danda'u jennee amannu jiru. Isaan wajjin walitti madaallee ilaallu akka hubannoo kootti haga an beekutti humnumaa amma aangorra jiru kana wayi. Humnumaa amma aangorra jiru kanatu yoo fiduu danda'es fiduu danda'a. Yoo kun fiduu hin dandeenye illee kanuma itti hammaatutu dhufa malee deebisuu hin danda'u. Garuu gama mootummaatiin haalli amma jiru haalli mootummaan irratti hojjechaa jiru yeroo dheeraa fudhachuu danda'a malee furmaata nama fidadheen yaada furmaata waaraa nama fidadhee yaada. Akkuma isin jedhe garuu kun mootummaa duwwaadhaaf miti qooda fudhattoota baay'ee irratti hirmaata. Hayyoonni irratti hirmaachuu qabu. Dhaabbileen siivilii irratti hirmaachuu qabu. Paartileen mormitootaa itti gaafatamummaadhaan socho'uu qabu. Fakkeenya mootummaa kuffisuu duwwaa osoo hin ta'in mootummaa kuffisne itti aanee maaltu dhufaa jiru kana yaaduun barbaachisaadha. Biyya keenya keessatti kun hin baratamne yeroo baay'ee sirni jiru kun adeemu malee sana booda walumaan ilaalla jedhama. Sirna tokkoon kuffifama itti aanee dhufu immoo sana caala dadhaba sana caala rakkisaa ta'a. So maraan martoo akkanaa kana keessaa bahuun barbaachisaa waan ta'eef qaamoleen dhimmi ilaallatan qooda fudhattoonni hundumtuu nageenya waaraa fiduu keessatti gahee mataa isaanii waan qabataniif yoo qaamoleen kunniin akka isaan gahee baatan mootummaan isaa lama jeesee mootummaanis immoo humna guutuudhaan waan kanarratti kan hojjetu ta'ee nageenya waaraan hin dhufadhee yaada. Mootummaan amma jiru kana caalamoo nageenya waaraa hin fidas gadhee kana naan amanu jiru. Tole egaa haasaa keerraa sila akka nu badheetti Oromoo baay'een waan itti dhiigeef qabsoo Oromoo waan ta'eef isa akka deeggartuudha kanatti naafastee turte. Mootummaan kun mootummaa Itoophiyaati mootummaa Oromoo miti qofaatti warreen jedhan jiru. Mee akka obbo Lammiin jedhutti addatti waan seerarra hin jirre waan heerarra hin jirre Oromoodhaaf wanti ta'ee jira. Mootummaan amma jiru kun mootummaa addatti quuqama Oromoof qabu qabaachuu qaba. Mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaati mootummichi. Garuu kan as keessatti jijjiiramee akka Oromootti kan as keessatti jijjiiramee hiree murteeffannaa kan jedhutu jijjiirama. Hiree murteeffannaan lamatu jira. Hiree murteeffannaa alaa external self determination kan jedhamu jira. Hiree murteeffannaa keessoo internal self determination kan jedhamu jira. Kun amma abbaa biyyummaa hiree murteeffannaati. Kana keessatti kanaan dura Oromoon sirna kanaan dura sirna amma jiru sirna badhaadhinaa kanaan dura Oromoon mootummaa federaalaa keessatti gahee isaaf malu argachaa turre. Even isa duwwaa osoo hin ta'in Oromiyaa irratti biyyuma isaa lafa isaa irratti qaama biraatiin qaama akka sududaatiin qaama biraatiin bulfamaa ture. Amma sirna kana keessatti kanatu jijjiirama. Haa xiqqaatu haa guddatu yaadamni mootummaan badhaadhinaatti hin deemu yaadama namni Oromoo tokko maddisiisa yookaan immoo gartuun Oromoo tokko humni siyaasaa Oromoo tokko maddisiisa yaadama ida'amu waan jedhu kun. Kanaaf yaada talii gurraa jalqabee hooggansa gara olii jiru. Hooggansa fakkeenyaaf muummicha ministeeratii ol hooggansi hin jiru. Gama raayyaa ittisa biyyaatiin quba qabna. Qooddii mootummaa federaalaa keessatti qabnu oolaallee amma achi taa'ee dantaa Oromoo kana faayidaa Oromoo kana hin cabsa hin xiqqeessa itti yaadee jechuudha. Hanqina irraa ta'uu danda'a. Haalli mijachuu baachuu ta'uu irraa danda'a. Garuu ittuma yaadee uummata kana hin cabsa uummata kana hin xiqqeessa uummata kana faayidaa dhabsiisa jedhee achi taa'ee kan hojjetu hin jiru. Kuni amma deebi'eera jechuudha. Kanatu adda godha. Lammaffaa Oromiyaa irratti namni duraan akka harka of jalaatiin misooma barbaaddu akka hin godhanne qabeenya kee irratti akka hin ajajne aadaa kee akka barbaaddu akka hin guddifanne gaafii barbaadde akka hin gaafanne si dirqisiisaa si cunqursaa ture amma inni hin jiru. Amma kan jiru garaagarummaan isaa kana ta'ee amma kan wal cabsaa jiru kan wal lolaa jiru kan wal xiqqeessaa jiru kan wal rakkisaa jirus Oromoodha. Garaagarummaan isaa kana. Sirnichi sirna Oromooti yoo jennu mootummaa Oromooti jechuu keenya miti. Yaadama isaarraa jalqabee hooggantoonni abbootiin taayitaa murteewwan gurguddaa murteessuu danda'an kan dantaa Oromoo irratti faayidaa Oromoo irratti gahee mataa isaanii taphachuu danda'anii uummata Oromoo keessaa bahani. Kanaafi sirnoota darbanirraa sirni adda isa godhu kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf baroota darban keessatti bara Mangistuu fudhannee Mangistuun Oromoodha jedhama. Bara Haile Sillaasee yoo fudhannee akkuma kana jedhama. Bara Minilikiyyuu lola irratti iddoo gurguddaa irratti muudama kan qaban Oromoo turan. Garuu bara sana keessa Oromoon hammam akka cunqurfamaa ture ani isaatis hin beekna.
hawaasichis waanuma beekudha. Kanaaf namni ilaalcha yoo ta'e malee siyaasa keessatti ilaalcha fooyya'aa ta'e malee namni ilaalcha sana geggeessu Oromoo ta'uun qofti Oromoo waan fayyadu qaba jettee yaadda. Akkuma duratti siin jedhe ilaala. Amma garaagarummaa gaafii bareedduudha. Garaagarummaa gurguddaa jira. Yeroo Haile Sillaasee Oromoo baay'ee ture. Garuu yeroo sana rakkoo akka waliigalaatti namni baay'een keenya namni baay'een yeroo sana ture akka Oromootti hin socho'u. Yookaan immoo Oromummaa waan jedhamu kun eenyummaa waloo kun sana booda qabsoodhaan dhufe. Jijjiiramoota baay'ee keessa Oromumti mataasaa uummanni Oromoo qabsoon Oromoo jijjiiramaa dhufe. Yeroo Haile Sillaasee keessa namni collectively akka walootti akka Oromootti ni ilaalamu. Eenyummaan Oromummaa kunis akka eenyummaa siyaasaa hin taane itti yaadameeti san booda kan dhufe. Yeroo dargiitiif yeroo Haile Sillaasee waluma fakkaata. Eenyummaan kun hin dhufne. Yeroo Haile Sillaasee keessa qabsoon jalqabeera. Yeroo dargii keessatti finiinaa dhufee jira. Eenyummaan kun kan sirriitti lafa qabate waggoota 30 darban kan waggoota Addawaayuun bulchaa ture kana keessa jechuudha. Eenyummaan Oromoo kan jennu kun. Eenyummaan kun kan inni fidee dhufe waan baay'eedha. Fakkeenya biyya akka qabaannu godhe Oromoon biyya qabaama. Biyya jechuun daangaa Oromiyaa waan jedhamu kun biyya. Nation. Itoophiyaan biyyoota irraa ijaaramteedha. It's a nation of nations. Nation season keessaa yookaan immoo saboota biyyoota san keessaa takka Oromoodha. Oromiyaadha. Oromiyaan biyya hoo jennu amma as keessatti eenyummaan kun as keessatti ijaaramee jira. As keessatti ijaaramee manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran hundi isaaniitu afaan tokkoon barsiisu. Dur kun hin turre. Bara wayyaanii tureera. Naagaleera jechuun fooyya'aa dhufe kanas hin jedhu kanadha. Amma waggoota 30 kana keessa kun fooyya'aa dhufee jira. Manneen murtii Oromiyaa afaan Oromootiin murteessu. Garuu immoo dhiibbaatu ture. Fakkeenyaaf kaarikulamii ati bocu keessatti qaamni hin barbaanne tokko waan Oromoo hin fayyadu jedhanii yaadan yoo jiraate yookaan immoo harka jalaatiin Oromoo dhiibuu cabsuu barbaadan achi keessa galfachuu danda'u. Amma kan fooyya'ee dhufe kanadha. Amma tokkoffaa eenyummaan waloo Oromummaa jedhamu kun ititee yaadama siyaasaa ta'eera. Kana kan hin fudhanne hin jiru. Hoggansi Oromiyaa irra jirus kan hin fudhanne hin jiru. Hoggansi Federaala irra jirus kan hin fudhanne hin jiru. Kanaafuu hoggansi amma jiruu fi hoggansumti yeroo Addawaayii tureyyuu garagara. Warri sun eenyummaa isaanii fudhatanii turanii akka Oromootitti hojjechaa turanii garuu dhiibbaatu irra ture. Qaamni wayii isaan ajaja. Humni wayii humna isaanii oltu jira. Dhaabi hoo jedhan kan dhaabsisu jechuudha. Amma garuu kan Oromiyaa bulchus kan Federaala irratti murteessus Oromoodha. Akkuma siin jedhan hanqina garaagaraatirraa kan ka'e yoo ta'e malee yaaddoorraa yookaan immoo Oromummaatti amanuu dhabuurraa yookaan Oromummaa xiqqeessuuf balleessuuf yookaan immoo dantaa fi faayidaa Oromoo kanarratti dhimma dhabuudhaan wanti duubatti deebisu hin jiru. Garaagarummaan isaa kanadha. Yeroo Haile Sillaasee yeroo dargii guutumaan guututti hin jiru iyyuu. Yeroo Addawaayii garuu dhiibbaatu ture gubbaadhaa wanni murtaa'u kun bilisa ta'anii waan hin murteessineef. Amma bilisa ta'aniitu murteessaa jiru. Bilisa ta'anii murteessu jechuun garuu waanuma Oromoo duwwaa fayyadu murteessu jechuu miti. Mootummaa Itoophiyaatti jennee jirra. Achi keessatti gahee qabna. Gaafiin Oromoo garuu gaheen kiyya haga nani dheeradhu, haga nani bal'adhu, haga nani guddadhu gahaayii kan jedhudha. So garaagarummaan isaa kana jechuudha. Kan yeroo darbeetiin wal bira qabnee ilaallu. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuti. Qophii keenya guyyaa har'aa irratti keessummaan keenya obbo Lammii Simeeti. Hamma dhumaatti daawwadhaa. YouTube keenya subscribe gochuun nu hordofaa. Nu waliin tura. Tole egaa ajandaa guddaan akka biyyattiitti ture filannoo ture yeroo darbe. Mee filannoon akkam ture? Filannoon bareeda. Adeemsi filannoo walumaa galatti akkuma addunyaattu adeemsa wal xaxaadha, adeemsa rakkisaadha, adeemsa dheeraadha. Keessumaa immoo Afrikaatti dhufu hin hammaata wanti kun. Qaamolee biyya bulchan paartilee siyaasaa duwwaa osoo hin ta'in akka uummataattis hubannoon nuti qabnu hirmaannaan nuti qabnu xiqqaata. So kana keessatti rakkisaadha, wal xaxaadha. Garuu filannoon miilanaa kun filannoon bara kanaa sadhataan wal bira qabaan yoo ilaalle fooyyee qaba jedheen ilaalaanii akka nama tokkootti. Sababni isaas paartileen baay'een irratti hirmaatanii jiru. Paartilee siyaasaa baay'een tokko kan ittiin ibsamu kanuma waan hirmaattoon qooda fudhattoota gamiitti irratti hirmaate kan jedhu indikeetarii tokko kan immoo agarsiistuu tokkodha. Kanaaf yoo xiqqaate paartileen 50tti dhiyaatan irratti hirmaachuun kuni akka hirmaannatitti gaariidha yaada. Hundumaa ol immoo baay'een keenya kan nutti gammanne I think ABO'n waggoota dheeraa booda filannoo irratti hirmaachuun akka Oromoo tokkotti akka nama waan kana itti dhiyeenyaan hordofuutti waan nama gammachiisu waan fooyyee qaba nama jechisiisu keessaa tokkodha. Kan biraa immoo lakkoofsa filattootaati. Filattoonni I think hanga ammaatti haala jiruun riikardiidha.
namni miliyoona 54 ta'u mootummaan na bulchuun filadhaa. Hiree koo murteeffadhee bahuun agarsiistuu filannoo keessaa isa tokkodha. Xiqqaatu haa guddatu haalli nageenyaa asii achi daaqamaa odoo jiru filannoon bakka baay'eetti parsantii 90 ol 95 ol godhamuu danda'uun isaa waan biraadha. Agarsiistuun biraa immoo filannoon addaan hin cita biyyoota tokko tokkotti addumaan cituu dhabuun isaa mataan isaa. Filannoo walitti fufiinsaan gochuun akka waan akka jejiinsaatti akka jajjabinaatti ilaala. Kanaafi rakkooleen jiranii mudaan qabu guutumaan guututti filannoo bilisaa ifaa fi bilisaati jennee jala sararuu baannullee filannoo fooyyee qabu. Filannoo fooyyee qabuu fi qooda fudhattoonni kanaan dura irratti qooda fudhatanii hin beekne kan irratti hirmaatan filannoo dansaa dhedhee yaada. Filannoo hafeemannaa filannoo daddaaqaa wayya nama naan. Waanuma kana shaakalaa deemuun gaariidha. Waanuma kana shaakalaa deemuun gaariidha. Qaamoleen filannoo irraa baqatanis filannoo caalaa furmaanni biraan jiraatu. Fakkeenyaaf furmaanni qawweedhaan yookaan humnaan yookaan waan biraatiin dhufu kan filannootii gadi. Naanna'ee bu'aan isaa. So filannoon kun fooyyee qaba jedhee nama gaariidha. Miidiyaaleen garaagaraa gabaasa akka turanitti buufataalee 440 ol filannoon ittiin adeemsifamne sababa nageenyaatiif kan jedhu gabaafamaa ture. Odeeffannoon tokko tokko immoo bakkootuma filannoon adeemsifameettiyyuu bakkoota humnoota hidhatanii jiraniin korojoon fuudhamee jira jedhamu jira kan lakkaa'amne jira jedhamu jira. Mee uummata naannoo sanaa isin akka paartiitti bakka sanatti filannoon akka irra deebi'uuf gaaffii gaafattan qabdumoo akkasumaan ni hafa? Akka paartiitti si deebisuu danda'u akkuma nama dhuunfaatti akkuma yaada koo akka si kennu barbaadde buufata 443 jechuun buufata 50 olii keessaa dhibbeentaan olaanaa baay'ee xiqqaadha. Haala qabatamaa biyya kanaa oduu waraannoo jiraachuu baate osoo guutumaan guutuu nagaa ta'e waan adda addaati sababa tiraanspoortii dhabuutiin haa ta'u sababa roobaatiin sababa waan adda addaatiin buufanni amma kanaa hafuu hin danda'a. Jechuun parsana dhibbeentaatti olaalta dhibbeentaa insignificant minority waan jennu. So inni baay'ee onnoon qabu hagana mataa nama naannessu miti. Odoo ta'ee guutumaan guutuutti godhamee gaariidha. Garuu bakka akkasiisanitti odoon godhaminaaf osoo filannoon godhaminaaf jechuun hagas hunda mataa nama dhukkubsu garuu ittis deebi'amee immoo hin godhamuu hin danda'a. Bakka tokko tokkotti qaamoleen hidhatan jeeqaa turanii naanis quba qaba bakka tokko tokkotti jeeqaa turanii kunis waanuma eeggamudha. Kanaafidha nageenya waaraan kan barbaachisu. Qaamoleen sunniin jeequu irra ture moo irra turre isaantu beekaa. An akka kiyyatti jeequun isaan irra turre isaan murtoo mataa isaanii murteeffatanii mala mataa isaaniitiin qabsaa'aa jiru. Uummata immoo gara filannootiin mirga isaa shaakalaa ture irratti dhukaasa akkasii banuun sirrii miti jedhee namana ittiin amananii jechuun mirga ofii keetii eeggachuuf mirga nama biraa eeguutu sirraa eegama. Naannoo bakka tokko tokkotti rakkoon nageenyaa akka ture hubadheera. Garuu waliigalatti gaafa laallamu inni sammas dhibbeentaa keessa waan galuu miti. Kanaafi filannoon kun mudaan qabu hin jennu kanas hin jedhe kanaaf bakka tokko tokkotti rakkoon jira sirrii. Oromiyaa keessa jira bakka biraas rakkoon hin jira garuu hagan ani beekutti mootummaan paartiin badhaadhinaa rakkoon na mudatee jira irra naa deebi'aa yoo jedhu nageenye kana paartii bakka bu'ee osoo hin ta'in akkuma ogeessa toora kana sirriitti hordofuutti paartileen biroo kan gaafatan jiru paartiin badhaadhinaa garuu kan gaafate hin agarre. Walumaa galatti garuu filannoon kun milkaa'ina isaa dhibbeentaa guddaadhaan yoo dhibbeentaadhaan olaallu dhibbeentaa guddaan milkaa'insa agarsiisa. Dhibbeentaa guddaan milkaa'insa yoo agarsiise immoo yaa milkaa'insa jedhama. Mudaan jiru hin jedhamu mudaa sana yeroo biraa fooyyessaa deemuun waan danda'amu jechuudha. Mee akka waliigalaatti filannoo waliigalaatiin eenyutu injifata jettee yaadda akka dhuunfaatti? Ilaalchuma dhuunfaa kee. Boordii filannoo yoo gammaatti bu'aa gadi hin lakkifne garuu haala deemaa tureen deeggarsa uummataa humna qabuun fakkeenyaaf kaadhimamtootuma ramaduu irraa jalqabee wantoota godhamaa turan irraa kaa'ee gaafa laalu paartiin badhaadhinaa itti fufaa jedhee namana. Shakkii hin qabu. Tole ati kanaan dura paartii Andinetii keessadha kanatti turte hoogganaa turte achitti paartii sana keessaati maaliif baate? Paartii sana keessa maaliif baate dura paartii sana maaliif galte? I think namni baay'een yeroo tokko tokko yoo naqee. Andinetiin nama tokko tokko yeroo naqeequu barbaadanii fakkeenyaaf miseensa Andinet ture hoogganaa Andinet ture qaqqanan argaa.
wanti sun wanti qeeqinsaati ittiin qeeqamu yookaan waan itti gaabbu miti. Waggoota 12 waggoota 13 dura biyya kana keessatti cunqursaatu ture jechuun fakkeenyaaf isin xixiqqoo ta'uu dandeessu akka Oromootti waa shaakaluu hin dandeessu. Waa barreessuu hin dandeessu, waa dubbachuu hin dandeessu. Dhugumaa biyya keenya ofumaa bulchanidha. Garuu haga isaan si sarara san keessatti duwwaa taphatta. So sirriitti qabsaa'uun barbaachisaadha kan jedhu murteessineeti hiriyoota koo wajjin jalqaba andinnat galuuf hin turre. Jalqabaan miseensa paartii kafaa'uuf ta'uuf hin turre. Hiriyaa koo tokko Tasfaayee Rattaa jedhama. Nu dhaggeeffachaa jiraachuu danda'a. Isatu achi ture dhaqnee gaafannee. Yoo sana biiroon isaanii asii yuunivarsiitii 6 kiiloo balbala 5ffaarra ture dhaqnee jennaan ijoolleen achi jiran nun jajjabeessine isaan iyyuu dhiibbaa guddaan akka irra jiru guyyaa guyyaadhaan humni tikaa dhufee akka isaan jeequ ijoollee as dhufan sababumatti dhufaniif duwwaa akka hidhamanii kan jedhu jira. So teenyee ilaallennaan siyaasa immoo shaakaluu barbaanna. Siyaasa shaakaluutu siyaasa paartiin akkamitti hojjeta akkamitti jedhu teenyee gaafa laallu paartii Dr. Nagaasoo Gidaadaa hoogganantu ture paartii Andinnat jedhama. Kanaaf Dr. Nagaasoo biramaaf hin gallu. Paartii sana immoo dura Burtukaan Miidhagsaatu hoogganaa ture. So paartiin kun paartii sabdaneessa fakkaata. Nama Siyyee Abrahaa jedhamutu Addawaayii keessaa bahee TPLF keessaa bahee hoogganaa ture yeroo isaan. Umriin koo san nama waggaa 24 baay'ee jechuun agas bilchinaa osoo garuu itti yaadneetuma dhannee shaakallaa jennee dhannee gaafa laallu dhugaa dubbachuuf sagantaan isaanii kan nama jibbisiisuuti. Gaafleen Oromoo waan jedhaman kunniin achi keessatti qaacceffaman yeroo akkamitti deebii argatu kan jedhus jira. So dhannee miseensa taanee jennaan nama 5 taanee dhannee booda nama 16 taanee achi keessatti ijoollumti Oromoo jechuu baay'annee jechuudha. Sagantaa siyaasaa isaanii afaan Amaariffaatiin ture afaan Oromootti jijjiirree namoota baay'ee achitti fiduu jalqabne. So hirmaachaa deemnu baay'anne namoonni amma fakkeenyaaf yeroo amma hooggansa guddaa jiran nama Oromoo ta'anii kan dhufanii yeroo sanatti leenjii nuu kennan haasaa jajjabinaa nuu kennan jiru. Namoonni biyya alaatii Skypeedha namoonni gurguddoon jechuudha amma hooggantoota Oromoo ta'an gochaa turan. So paartii sana ittuma yaadnee galle jechuudha. Garuu adeemsa keessa waan lamaafin keessaa bahe maaliif keessaa baate inni tokkoffaa hojii NGO'n hojjechaa ture NGO internationalidha. Isa wajjiniin mootummaan dhiibbaa uume lamaan keessaa tokko filachuutu barbaachisaadha jedhame. So hojii filachuun barbaachisaa waan ta'eef nan dhiisee karaa naannoo Somaaleetti deemee jechuudha. Sana booda sooshaal miidiyaa fi bakkoota adda addaatti ta'ee qabsooni. Sana booda immoo jijjiiramni dhufee jennaan gara Finfinneetti deebi'ee hojii mataa kan hojjedhaa jechuudha ergasii as. Kanaaf galiinsi kiyya akkasii bahiinsi kiyyas kana fakkaata. Tole mee waa'ee I4C kaasna. Ati I4C keessatti faawundariidhas hojii gaggeessaadhas. Kaayyoon dhaabbata sanaa maali jalqaba sanuu ibsiti? Gaaffitaan darba. Akkuma jijjiiramni dhufeeni hiriyoota koo wajjin Dr. Darajjee Garafaafaa gara suufaa taanee akkuma siin jedhe irra deddeebinee mari'annaa waan adda addaa. Yoo sana filannoo lama qabna. Tokko mootummaa jijjiiramaatti makamuu fi hooggansa sana itti makamuudhaan hojjechuudha. Lammaffaa immoo wantoota tokko wanti itti waliin galanii waan jiruuf yeroo sana mormituu taanee yookaan dhaabbilee mormitootaatti dabalamuudha. Filannoon lama ture. Gaafa laallee jennu dhaabbilee mormitootaatti dabalamuun akkuma durasiin jedhe bu'aa hin qabu jennee murteessinee hin kuufne mootummaattis dabalamuun nama baay'ee jira rakkoo akkas hin qabu. Maaf jidduutti kan dhaabbilee mootummaatii fi jechuun paartii biyya bulchuu fi paartilee wal morman kana gidduu walitti fidee waan isaan irratti wal dhaban kana kan mariisisu. Pilaatfoormii yookaan waltajjii ardaa qopheessuu kan danda'u dhaabbata tokko maaliif hin dhaabnu kan jedhu yaadni nu dhufe. Marii yeroo dheeraadhaa booda I4C dhaabne jechuudha. I4C'n kaayyoon isaa dhaabbileen siyaasaa biyya kanaa hayyooleen qooda fudhattoonni siyaasaa hedduun yoo mormii qabaatan manuma isaanii taa'anii mormuu yoo dadhaban dhagaa fudhatanii bahu. Sanaa as wanti tokko kan sanarra fooyyee qabu. Fakkeenya bakki isaan itti maaliif kana goote maaliif kana hin goonu maaliif kana wajjin hin goonu maaliif kana garagaratti hin goonu jedhamee ardaan marii kan qopheessu hin turre dhaabbanni hin turre. Kanaaf isa dhaabna jennee kaane I4C'n I think kaayyoo kana qabatee gahe jechuudha. Nageenya waaraa fiduuf
mariin yookaan immoo diyaalogiin barbaachisaadha. Diyaalogii kana gochuuf immoo diyaalogii sadarkaa adda addaatti gochuun barbaachisaadha. Sadarkaa hayyootaatti gochuun barbaachisaadha. Sadarkaa mootummaatti gochuun barbaachisaadha. Mootummaa naannoo sadarkaa federaalaattis gochuun barbaachisaadha. Sadarkaa biyyaatti. Kanaaf inisheetivii kana jalqabuun barbaachisaadha. Inni inisheetiv for change I4C hundeessine jechuudha. Nu milkaa'ee I think biyya kana keessatti yeroo jalqabaatiif yeroo sana ho'atu jira waan ta'eef paartii biyya bulchuu ODP yeroo sanaa dabalatee ABO kafa hunduma isaanii Bishooftutti waamnee egereen Oromoo maal ta'uu qaba kan jedhu kana jalqabne ergasii waan kun ittuma fufee waan baay'ee jijjiirree yaada fakkeenyaaf sanaan dura ardaa akkanaat irratti paartilee yaamuun hin danda'amu. Mootummaanis siin eeyyamu warra mormitootas siin dhufan sanaan dura. Nu garuu yeroo sana sa'aatii dheeraa nutti fudhate fakkeenyaaf nama tokko nama waraqaa nu dhiyeessu achirratti ana Dr. Darajjee Garasuu jennee guyyaa 6 kadhanne jechuudha amansiisuuf. Waan kana rakkoon qabu mootummaas isinidhu kun mootummaa irraa addaa paartii mormitoota irraa addaa ardaa mariitii walitti finnee araarsuu fi walitti finnee kootti dhufee akka isaan godhan gochuu fi inni amansiisuun onnoo ture. So achii kaanee amma garuu immoo jijjiiramee dhufee namni amma maaliif nun affeertanii amma immoo komiidha jechuun ani eenyu gadi ta'eeni waltajjii keessatti nan affeertan kan jedhu jira. Bu'aa maaliif jettee na gaafachuu dandeessaa? Bu'aan inni fide tokko akkuma siin jedhe waltajjii marii akkanaa kana duraan namni sodaata hin dhufusi hin qopheessusi amma namni hunduu qopheessaa jira. Namni hundumtuu waltajjii kana qopheessaa jira. Ijoolleen baay'een hayyoota buleeyyii fi qabsaa'ota buleeyyii wajjin waltajjii keenya irratti wal arganii hiriyaa ta'anii akka barbaadanitti waliin haasa'u. Fakkeenyaaf qabsoon yeroo keessanii akkam ture, haala qabatamaa akkamii keessatti godhamaa ture, maal fa'aa gootanii, Oromiyaa akkamitti sarartanii, maaliif mootummaa ce'umsaa keessaa baatan kan jedhu kun kan kitaaba irratti barraa'ee dubbisan yookaan kan televizyiinii irratti dubbisan duwwaa osoo hin ta'in fuulaan fuulatti wal arganii warra buleeyyii kana gaafachuun warri buleeyyiin immoo qabsoon amma xaanee jiru akkam ta'a. Egereen qabsoo Oromoo kana booda akkam ta'a kan jedhu kanarratti nu godhu soo waliigala yoo xiqqaa ta'e intergenerational yookaan immoo daaloogii dhalootaa kana lafa qabsiifnedha. Yaada capacity building ijoolleen nu biratti waggoota 5-6 kan hojjetan baay'een isaanii waggaa muraasa booda dhaabbilee idil addunyaa adda addaa jooyin godhaa jiru. Har'a fayyaduu baachuu danda'a garuu boru nageenya waaraa fiduu kan jedhu kun ekspertoota nageenya irratti hojjetan, ogeeyyii nageenya irratti hojjetan, leenjii adda addaa biyya alaattis biyya keessattis qopheessaa jirra waan ta'eef baay'ee fayyada. Naannee har'as jijjiirama xixiqqoo fidaa jira. Borummoo inumayyuu sirriitti jijjiirama fida jedhee nama nasoo I4C'n kana hojjeta kaayyoon isaas kana. Tole yoon dogoggoruudhaa baadhee sloogaaniin keessanii local solution for local problems jedhanatti fakkaata. Riisarchii garaagaraadha kan isin hojjettanii mee rakkoowwan lookaalii biyya kana keessatti ta'anii fi riisarchii isin hojjettanii yookaan qorannoo isin geggeessitanii qabatamaatti jijjiirama fidee jira hammammaatti. Rakkoon biyya kana waggaa dheeraa ture. Wal xaxaadha. Nammoo erga jalqabnee waggaa 5 rakkoon waggaa 5 keessatti furamuu danda'a jechuun rakkoo salphaadha jechuudha. Sanummoo dhaabbata xiqqaa kanaan. Garuu jalqabbii gaariidha. Fakkeenyaaf rakkooleen bu'uuraa maal fa'aadha? Biyya kana keessatti rakkoon bu'uuraa uummataa fi biyya state society walitti buusu, uummataa fi uummata walitti buusu rakkoo maaliiti? Rakkoo seenaa, rakkoo bulchiinsaa, rakkoo qabeenya qooddachuu, rakkoo seenessaa kana sirriitti adda baasnee irratti mari'an amma waliigalatti yoo xiqqaate humnoonni Oromoo nuyi walitti qabne. Hunduma walitti qabne miti. Kan nuyi walitti qabne waan kanarratti ejjennoo wal fakkaataa qabu almost. Jechuun rakkooleen kana. Furmaannis immoo furmaata waloo jedhamee furmaanni kana ta'uu qaba. Fakkeenyaaf mootummaa waloo ijaaruun barbaachisaadha. Mul'ata waloo qabaachuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf hayyoonni Oromoo Itoophiyaa akkamitti ilaalu? Biyya Itoophiyaa kan akkamitti ilaaluu qabu? Akkamitti define godhuu qabu? Oromiyaa akkamitti ilaaluu qabu? Oromiyaa fi Oromoo kan akkamitti waliin deemsisuun barbaachisa kan jedhu kun marii ture waggaa 6 kana. Bilchaateen dhumanne garuu fooyyee guddaa qaba. Amma fakkeenyaaf namoonni duraan sooshaal miidiyaa irratti faallaa amma waan haasa'u kana haasa'aa turan almost karanatti dhufaa jiru, karanatti sheepti ta'aa jiru. So intellectual exercise waan jedhamu namni akka yaadu, akka gaafatu, gaafii sanaaf immoo furmaata akka kennu. Namoota ogummaa adda addaarraa, sadarkaa adda addaarraa, addunyaarra bakka adda addaa naanna'aa dhufe walitti fidanii gochuun kun gaariidha. So akka jalqabaatti jalqabbii gaariidha. Rakkoolee adda babaasaa jirra. Adda baasnee jirras. Rakkoon garuu dhaabbataa miti. Rakkoon haaraa dabalamaa dhufuu danda'a. Furmaata waloo waan jedhamu kunis amma sitti ibsuun barbaachisaa ta'uu danda'a malee kan ta'ee jira. Wantoota akka ammaa walitti qabnee akka furmaataatti arganne keessaa mootummaaf kennanii mootummaan kan hojiitti hiikee jira. Kan hojiitti hiikenis jira.
fakkeenyaaf tokkuma kaasuuf biyya kana keessatti siivil sarvisiidha. Tokko kan rakkoo jechuun siivil sarvisiin eenyummaa tokkoon fudhatamee jira yookaan immoo eenyummaa tokkotu harka olaanaa qaba biyya kana keessatti. Isa kana akkamitti furmaata argachuu danda'a kan jedhu kana ogeeyyii biyya addaa biyya Keeniyaa fa'aa finnee akkaataa isaan rakkoo biyya isaaniitti furan yeroo jalqabaatiif yaada kana kan kaasee dhaabbata keenya booddeerra garuu mootummaan fudhatee bifa adda addaatiin gara labsiitti jijjiireera. Amma siivil sarvis odiit kan jedhamu hojiirra jira. Itti aansee immoo marii biyyoolessaa booda guutumaan guututti wanti kun odiit ta'ee eenyummaan biyya kana keessa jiru. Eenyummaan 86 kun mootummaa federaalaa keessatti dhaabbilee federaalaa keessatti akkamitti sirratee biyyi kun baalaansid karaa ta'een deema kan jiru. Maaliif rakkoo guddaan tokko isa waan ta'eef jechuudha. So hamma ta'e yaalaa jirra. Irri jiraan isaa ol guddachaa jira. Xumurri wanni jennu jiru garuu jalqabbii baay'ee gaariidha. Keessumaa gara fuulduraatti wanti kun guddachaa deemee namoonnis nu amanaa hojii kanatti makamaa nu duwwaa osoo hin ta'in namoonni humna gurguddaa qaban namoonni beekumsa gurguddaa qaban waan kanatti daddabalamaa deemanii fooyyee ni qabaatadhee yaada gara fuulduraatti. Namoonni fandii gurguddaa argatu NGO dhaabbattoota biyya alaa hedduutu isaan deeggaraa soo fandii sanaaf jedhanii hojjetu isiniin jedhanillee jiru isa kana maal jettan? Namoota achi hojjetan keessa nama I4C hojjetan keessa namni mindaa fudhatu hin jiru. Jechuun ijoollee xixiqqoo ijoollee ekspertoota qacarree hojjennurraa kan hafe hojjisiinurraa kan hafe namumti mindaayyuu fudhatu hin jiru. Kan cheek gochuun hin danda'ama. Voolentarii hojjennaa akkuma isin jedhee namni hundi hojii mataa ofii qaba. Hojii mataa ofii qaba hojjennu kana akka voolentariitti akka fedhiitti akka dabalataatti hojjeta malee. Fandiinis immoo fandii guddaa hagas nama hawwisiisu miti. Kanuma hojiin ittiin hojjetamudha. Fakkeenyaaf workshooppii tokko qopheessuuf mi'aadha workshooppiin tokko isa ittiin qopheeffama. Kanarraa kan hafe garuu kun oduma hamii ta'a malee wanta akkasii hin jiru. Namni fedhii akkasii qabus hin jiru. Dhaabbata kana yeroo hundeessitu ati qaama mootummaa keessa hojjetaan turre deeggaraas hin turre yeroo sanatti waggaa mootummaan kun dhufee waggoota lamman jalqabaa keessa yeroo dhaabbata kana hundeessitu jechuudha. Amma garuu paartii mootummaa keessatti namoonni si argu. Kanaaf paartiilee mormituu amananii dhaabbata keessa wajjin hojjechuudhaa fi isin shakkanii rakkoon akkasii si mudatee hin beeku. Dhaabbata kana kophaa kiyyaamti kan hundeesse gareedhaan hundeessine. Akkuma sitti fakkeenyaaf Dr. Darajjii Garafaa jira. Nama beekamaa waan ta'eef obbo Garasuu Tufaa jira, an jira. Namoonni biraas jiru. Dr. Mangistuu Asaffaa fa'aa jiru. Gareedhaan nama bebeekamanii jechuudha. Hundumti keenya mormii irraas dhufne. Fakkeenyaaf Garasuun biyya alaa ture. Darajjeenis akkasuma anis bakka biraan ture. So namoonni biroos akkasuma. Booda garuu hamma nu danda'ametti niwutiraal ta'uuf yaalle mootummaattis baay'ee hin seeqnu warra mormitootaas baay'ee ittiin buunu jiddumatti taphachuuf yaalleerra. Garaagarummaan garuu NGO fi CSO kan keenya kun garaagarummaan isaa nuyi NGO miti akka NGOtti of ilaalu nan government inni of ilaalu. Advokeesii waan jedhamu jira. Think tank yaada burqisiisnaa jennee teenyee mari'annee irratti yaada sanarratti ajandaa kenninaa. Ajandaa qixeessinaa fi waltajjii mijeessinaa dhufanii mari'atu. Fakkeenyaaf kanarratti mari'adhaa kanarratti mari'atinaa maalaan jedhu hin jiru. Ajandaa itti kennina warruma mari'ata sanitti. Ajandaa kanarratti mari'achuus siniif ta'a. Yoo irratti olii galanii booda mari'annaa dhanii dhufu. Kanaaf dirqama niwutiraalii ta'uun nurraan eegamu. Nu amma achi keessatti gaheen keenya xiqqaadha. Kan nu goonu akkam guddate salphisee sitti himuuf hoteela qabu. Tiranspoortii gatii geejjibaa fooyyessu namoota waraqaa dhiyeessaniif kafaltii kafalu maal kanadha kan nu goonu. Kanaaf akka NGO fakkeenyaaf mootummaan tuqxu oppoziishiniis hin tuqxu an jedhamu sana odoon ta'in nuyi mataan keenya iyyuu advokeetariidha yookaan immoo namoota yaadni akka odoo addaan hin citin yaadni ka'uu fi namoonni yaada irratti akka mari'atan dhaabbata barbaadudha jechuudha. Kuni kana ta'ee erga nama guutumaan guututti deeggaraa mootummaa ta'ees akkasiin jedhe dabballee mootummaan taane mootummaa eegan deeggaruu jalqabees warra kaan nan jibba jechuu miti warra kaan addeeffadheen jibba jechuu miti yaadamuma isaanii fuuldura dhaabbadha yeroon immoo yaadama isaanii tarkaanfachiisus jira fakkeenyaaf kanarratti sirrii fakkeenyaaf filannoo irratti abaawoon haalli itti deemaa ture I think namni akka kiyya dinqisiifachaa ture hin jiru mootummaa keessa mootummaatti siqee kanaaf warra mootummaattis akkasi. Garuu gara dhumaa kanarraa nuyi gahee keenya xiqqeessaa jirra. Namoota baay'ee mul'anne namoota akka keenya kana qilleensarra baay'ee hin turre namoota garuu ogummaa gurguddaa qaban itti fidaa jirra dhaabbatichatti dhaabbanni amma isumaan hoogganamaa jira. Nuyi suutuma suuta keessaa bahaa jirra. Amma gaheen keenya waggaa 2 fi waggaa 1 dura jiruu fi anamma jiruyyuu garagara.
hundumti keenya iyyuu suuta keessaa baay'ee kana gaafiin keessirriidha. Suuta amma dhaabbaticha namoota niwutiraal ta'an namoota political identity hin qabnetti dabarsaa deemna. Hamma ammaatti garuu rakkoon mistrustii baay'ee nu mudan. Inuma walii gaallaa jechuu barbaade. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Qophiilee keenya warreen kaanis daawwadhaa yaadaaf qeeqa qabdan nu ga'uun dagatina waliin tura. Tole marii biyyaalessaa keessatti walitti qabaa hayyoota akka taatee dhageenyatan ture. Mee ajandaa akkamiifaati kan isin walitti qabdanii jalqaba wantoonni baay'een marii gaaffii hedduu uummanni yeroo kaasu kun marii biyyaalessaatiin hin furamaa kun marii biyyaalessaatiin hin furamaa yeroo jedhamu hin dhaga'ama. Ajandaawwan keessumaati siyaasa Oromoo kan nageenya Oromoo keessa wal qabatee qabsoo Oromootiin ajandaawwan akkamiifaa walitti qabdaniitu? Akka naannoo Oromiyaatti namoota ajandaa marii biyyoolessaa kana qindeessan keessaa tokkooni akkuma ta'etti sirriidha. Mariin biyyoolessaa gara biyyaatti garaagaraa akka ajandaan itti walitti qabamus garaagaraa kan biyya keenyaa garuu qaamolee hawaasaa waan jedhaman jira. Segments of community kan jedhamantu jiru. Ajandaa hunduma namni ajandaa kiyyaan irratti nama mari'atamuu qaba kan jedhamu kun xiqqaadha kun guddaadha kun bal'aadha kun dhiphaadha hin jedhamin ajandaa walitti qabaa turre dura qaamolee adda addaarra. Akkuma duratti siin jedhe tokko workshooppii adda addaa qopheessuudhaan workshooppii gara workshooppii 16 qopheessanii mata duree adda addaa irratti bulchiinsa irratti diinagdee irratti hawaasummaa irratti seenessa irratti dhimmoota biyya alaa hariiroo biyya alaatiin wal qabatan irratti yaaduma isaa argachuuf rakkoon biyya kanaa maali rakkoo kamitti furamuu danda'a yoom furamaa akkamitti furamaa mariin biyyoolessaa kun immoo kamiin waan jedhu kanarratti workshooppii gurguddaa qopheessaa ture jalqaba achirraa kaan. Workshooppii suni waan baay'ee akka nuyi barruu akkatti bal'isnee akka ilaalu taasise sana booda framework waan jedhamu eega keenyee booda qooda fudhattoota hawaasaa adda addaa fakkeenyaaf paartilee siyaasaa warra hirmaachuu fedhii qaban paartii biyya bulchuu dabalatee hayyoota adda addaa hayyoota yuunivarsiitii jiran bulchitoota mootummaa ta'anii buleeyyii kan duraan turan think tank duratti kan isaan dhaabbilee siivilii waldaalee adda addaa waldaa dargaggootaa waldaa dubartootaa caffee biiroolee haqaa yookiin immoo qaamolee haqaa warra kana hundumarraa ajandaan keessan maali? Bifa sistemaatik ta'een bifa sirnaawaa ta'een dura akka orienteeshinii kennaa fi sana booda funaanaa ture jechuudha. Sana booda ajandaan hundumti akkasitti funaanamee dhufe waraqaan iyyuu hin ga'u miti booda wal taa'amee bakkuma qaamoleen kunneen immoo bakka bu'aa isaanii filanitti booda immoo seeccaan qaaccessinee yoo xiqqaate ajandaa 21 walitti qabne marii biyyoolessaa Adaamaatti gaafa Oromiyaa irraa funaanamu qaamoleen hunduu bakka argamanitti bakka bu'oonni qaamolee hunduutu paartiin biyya bulchuu ture akkuma isin jedhe qaamoleen haqaa turanii caffeen ture dhaabbileen siivilii turanii paartileen siyaasaa warri irratti hirmaatan turanii isaan walitti qabne ajandaa gara 20 ta'u marii biyyoolessaatiif karaa formaal ta'e kenname jechuudha. Kanaaf haalli funaansa ajandaa baay'ee hirmaachisaadha jechuun ni danda'ama. Hundumti isaaniitu ajandaa mataa isaanii fakkeenyaaf qaama miidhamtoonni dubartoonni oduu nafin ajandaa marii biyyoolessaa irratti naa dhiyaachuu qaba jedhan hunduma isaa qabatanii dhufanii isa hunduma sana immoo walitti xiqqoo ishee dhiyeessanii walis gabaabsanii kaa'uun barbaachisaa waan ta'eef akkasittiin kaa'amee ol darbee jechuudha. Kaa'amee ol darbee jechuun garuu guutumaan guutuutti ajandaan nuti achi geessine sunis guutumatti irratti mari'atama jechuu miti. Yookaan immoo ajandaan nu dhiyeessine sun qofti nu qofa dhiyeesse jechuu miti. Qaamoleen biroos dhiyaachuu danda'a. Rakkooleen biyya kanaa baay'ee wal fakkaatu. Fakkeenyaaf rakkoon Sumaalee fi rakkoon Oromoo bakka tokko tokkotti wal fakkaachuu danda'a. Yookaan immoo sabaaf sablammii biraa wal fakkaachuu danda'a. Garuu ajandaan akka itti funaaname akkanatti ture akka naannoo keenyaatti. Mee ajandaawwan gurguddaa Oromoodhaaf kun darbeera jedhamu beekuu dandeenya ture? Icciitiidha. Ajandaa guutuun isaa garuu mata dureewwan irratti xiyyeeffatan duwwaa kaasuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf dhimmoota heera mootummaatiin wal qabatan irratti Oromoon marii biyyoolessaa irratti akka ka'uuf barbaada. Maaliif heerri mootummaa jijjiiramuun yookaan immoo fooyya'uun gaaffii baay'ee deebisa. Fakkeenyaaf gaaffii afaan Oromoo afaan federaalaa hojii federaalaa akka ta'u barbaadame keeyyan heera mootummaa bakki fooyya'u barbaachisaadha. Fakkeenyaaf inni ajandaa tokko ta'ee akka dhiyaatu barbaadde gaaffiin dhimma Finfinnee ka'ee jira dhimmi bulchiinsaa dhimmi daangaalee ka'ee jira dhimmi itti fayyadama qabeenyaa fakkeenyaaf Oromiyaan bal'aadha.
garuu immoo gabal'ina isaa fayyadamaa jiru. So haalatti funaanna taaksiin gibirri funaannamu hariiroonni mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo gidduu jiru. Kunis seenaa fi seenessaa wal qabate kanarratti akka mari'atamu barbaadamaa. Seenaa fi seenessa jennu seenaan biyya kanaa keessatti akka itti Oromoon ibsame akka itti seenessi Oromoo hacuucamaa turee fi faallaa himamaa ture akkamitti amma sirraa'uu danda'a jedhu irratti mari'achuun barbaachisaadha. Seenaan immoo haala hammataa ta'een inklusiif akka ta'etti akkamitti qophaa'uu danda'a kan jedhu irratti akka mari'annu kaa'ameera. Kan biraa mallattoolee biyyoolessaa naashinaal simboolsi fakkeenyaaf kan akka siidaa kan akka alaabaa kanneen biyya kana keessatti eenyummaa biyya kanaa ibsan keessatti eenyummaan Oromoo akkamitti achi keessatti calaqqisuu akka danda'u furmaata isaa wajjin kaa'ameera. Kanaafuu mata dureen hin kaa'amin hin jiru jedhee yaadaan jechuun gaafileen Oromoon baroota dheeraaf biyya kana keessatti kaasaa ture kunniin kan mariin biyyoolessaa hin deebisadhamee tilmaamamu hundumti isaanii walitti qabamanii akka ajandaatti ka'anii jiru. Akka paartiilee siyaasaatti badhaadhinarraan kan hafe hamman quba qabutti adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n hin hirmaanne tarii paartiin bira nama mootummaa biyya bulchuun alatti akka Oromootti kan hirmaate kan biraa jira. Paartii dhaloota haaraa kan jedhamu jira. Baay'een beekamu fakkeenyaaf kan hirmaatee jira achi keessa jiru. Maqaa isaanii asirratti yaadatu garuu paartiileen hirmaatan jiru. Asirratti kanan yaadan kennuu barbaadu paartiileen gurguddoon Oromoo ABO fi KFO'n odoo marii biyyoolessaatti irratti hirmaatanii baay'ee gaariidha. Hawwii koo guddaadha. Waan baay'ee fiduus danda'a. Garuu muuxannoo biyyoota birootirraa yoo ilaalle paartiileen siyaasaa lama yookaan muraasni waan hin hirmaanneef mariin biyyoolessaa hin hafu yookaan immoo hin kufa jechuun hin danda'u. Maaliif kana maaliif jedhamsiiti? Ajandaa fakkeenya madda asitti hime sana paartiileen kunniin ajandaa sana ala han ta'e baay'ee waan kaasan hin qabaatan. Kan paartiileen kaasan baay'een isaa akkaataa qoodannaa aangoo ta'a. Akkaataa qoodannaa aangoo ta'a. Kanaafi odoo hirmaatanii baay'ee gaarii ture garuu immoo ajandaan kun qaamolee hawaasaa hundumarraa ka'e fakkeenyaaf akka hundatti hayyoota irraa ka'e. Hayyoota jennu hayyoonni deeggartoota mootummaa duwwaa miti. Hayyoota ta'anii deeggartoonni ABO jiru deeggartoonni KFO jiru. Harka of jalaatiin ajandaan jaraa karaa kanaan hin dhufa jechuudha. Kun baratamaadha addunyaa irrattis. Deebisee jaarsolee biyyaa kophaatti ajandaa fidan. Jaarsoleen biyyaa deeggartoota mootummaa duwwaa miti. Naanna'ee warruma kana amma kan ajandaan hin dhufini maqaa ABO'tiin maqaa KFO'tiin hin dhufne kan jedhurraa kan hafe dhuguma dubbachuuf ajandaan jarri kun lamaan odoo dhufanii ajandaa addaa kan amma achi hin galin fidan jedhee amanuun qabu akka ogeessa tokkotti ta'an. Maaliif asuma keessa jiru kophaa isaanii daseetii wayii keessa hin jiraatan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf odoo hirmaatanii baay'ee gaariidha. Garuu hirmaachuu dhabuun isaanii baay'ee adeemsa marichaa duubatti deebisadhe nama. Duubatti deebisuu baatus tariitii paartiileen siyaasaa Oromoo keessumaatti ABO fi KFO'n paartiilee siyaasaa Oromoo gurguddoo jedhamanidha. Paartiilee gurguddoon kun hirmaachuu dhabuun isaanii rakkoo uumuu hin qabu. Paartiilee mariin biyyoolessaa waan hunda hin deebisu. Fakkeenyaaf amma akkuma duratti jedhe paartiileen hirmaachuun dhimma qoodannaa aangooti irratti barbaachisaadha. Fakkeenyaaf paartiileen bakka hin jirretti dhimma qoodannaa siyaasaa aangoo hin haasa'amu. Kanaaf paartiileen hirmaachuu dhabuun maal hambisa jechuudha? Ajandaa kana keessaa ajandaa tokko hambisa jechuudha. Guutuu argite ajandaan 10 jiraate ajandaa tokko hambisa ajandaa 9 itti deemama jechuudha. Biyya biraattis akkasuma amma fakkeenyaaf Tuniziyaatti ajandaa funaanamee akkuma biyya keenyaa kana paartiilee siyaasaa keessaa hafan. Paartiilee siyaasaa gaafa hafanii dhimmoota paartiilee siyaasaatiin wal qabatan hin dhiifame. Maaliif waan inkompiliitii waan ta'eef hir'uu waan ta'eef jechuudha. Kana jechuun garuu mariin biyyoolessaa akkuma isin jedhe ajandaa tokko duwwaa miti. Ajandaa baay'eedha. Fakkeenyaaf heera mootummaa fooyyessuun amma dirqama paartiileen argamuun irra hin jiru. Heera mootummaa kan fooyyessu uummata bal'aadha. Heerri mootummaa kan uummataati. Kanaaf uummanni bal'aan maajoritiin irratti walii galee kan jijjiirame naannee ABO'n KFO'n hin fudhatu gara fuulduraatti. Yookaan immoo hin beekamu. Adeemsa keessa yoo mariin biyyoolessaa kun fooyyee qabaatee rikomendeeshiniin inni fidu kan nama hawwisiisu ta'e deebanii itti makamuu hin danda'u. Fakkeenyaaf Yemen keessatti akkas ta'e. Paartiileen dura didanii booda garuu yoo deemee adeemsi isaa bareedaa ta'u itti makaman. Tarii keenyas adeemsi isaa fooyya'aa ta'aa yoo deeme itti makamuu danda'u. Yoo garuu akkanumatti itti fufan kan fufan ta'e dhimmoonni paartiidhaan wal qabatan hafuu danda'u. Kun amma akka ogeessatti siin jedhe malee waan mariin biyyoolessaa komishinii marii biyyoolessaa godhuun beeku. Ani akka ogeessa tokkotti ajandaan paartiidhaan kallattiidhaan wal qabatu. Paartii siyaasaatiin kallattiidhaan wal qabatu. Fakkeenyaaf qoodannaan aangoo hafuu danda'a. Kanarratti akka Oromiyaatti dhiisuu danda'a. Yaa naannee kan irratti fookas goon irratti xiyyeeffan Oromiyaa waan ta'eef jechuudha. Kanarraa kan hafe garuu dhuguma hin hir'isa. Marii biyyoolessaa kana guutuun taasisu.
jarri hafuun garuu immoo maal gochuu danda'ama jechuun isaan waan hin hirmaanneef adeemsichi hin dhaabbata jechuu miti itti fufee jechuudha. Marii biyyaalessaa kana kanneen biyyoota biroo irraatii maaltu adda taasisan Itoophiyaa kana? Mariin biyyoota hundaatu garagara waliif fakkaatu. Sababnis rakkooleen biyyoota hundaatu garagara waan ta'eef. Haalli biyyoota hundaatu garagara waan ta'eef. Tarii kan biyya keenyaa kana adda godhu mariin biyyoolessaa kan gaggeeffamu waan sadii sababa sadii gurguddaa sadii. Tokko walitti bu'iinsi yookiin wal dhibdeen hawaasa biyya sanaa keessatti yeroo dheeraadhaaf konkolaachaa dhufe yoo jiraate wal dhibdeen siyaasaa, wal dhibdeen seenaa, wal dhibdeen fayyadama qabeenyaa, wal dhibdeen daangaa yeroo dheeraadhaaf ture fi filannoodhaan imaammata mootummaatiin yookaan waan biraatiin deebi'uu hin dandeenye marii biyyoolessaatiin akka deebi'an kana tokko jedhe. Lammaffaa immoo biyyoonni waraana keessa turanii civil war waraana waliin keessa turanii gaafa araaraman mariin biyyoolessaa hin godhamu. Sadaffaa mootummaa biyya tokko keessatti jijjiiramni mootummaa yoo godhame transitioning yoo godhame jechuudha. Biyya keenya kan adda godhu wanti kun sadaanuu ta'aniiru. Biyya keenya keessatti jijjiiramni siyaasaa yeroo baay'ee ta'eera. Fakkeenyaaf bara 1966 ta'eera, bara 1983 ta'eera, bara 2010 ta'eera jijjiiramoonni jiru. Kanaafuu tokko hin ta'a jechuudha. Lammaffaa immoo wal dhibdeen baroota dheeraaf jaarraa dheeraaf hawaasa gidduutti mootummaa fi uummata gidduutti state society relationship and the society relationship waggaa dheeraaf wal jibbiinsi wal gaarreeffannaan kun ture. Isa lammaffaas godha jechuudha. Waraana waliis hin qabna. Waggoota 20 darbe ture ammas jira. Waraanni kaabatti godhamaa ture. Kanaaf kan adda godhu barbaachisummaa marii biyyoolessaa biyya keenyaa kana wannumti hunduyyuu hin godha jechuudha. Kanaaf kan adda isa godhu kana ta'e kan lammaffaa irratti adda godhu garuu biyyi keenya keessatti dantaan boqonnaa lama jira. Feezii lama, leeyarii lama jira. Tokko uummanni hunduu dantaa fi faayidaa isaa ultimately eegsifachuu barbaada. Fakkeenyaaf uummanni Oromoo biyya kana keessa jiraata garuu dantaa isaa sadarkaa olaanaatti eegsifachuu barbaada. At the same time immoo biyyi kunis akka wajjin jiraatu barbaada. Kanaaf dantaa keetis akka dhumaatitti eegsifatta. Biyyi kunis immoo akka itti fufu barbaannaa jechuudha. Kanaaf mariin biyyoolessaa keenya kan adda godhu kana lamaanuu araarsuu qaba. Oromoon osoo hin cunqurfamin Oromummaa isaa eenyummaa isaa qabatee biyya kana keessatti biyya Itoophiyaa kanas immoo osoo irraan fagaatin osoo irraan qoolleeffatin lamaanuu wal faana oofee deemuu qaba. Marii biyyoolessaatu kana fida jedhamee eegama. Maaliif kana fidaa? Fakkeenyaaf mallattooleen biyyoolessaa kan akka alaabaa, kan akka siidaa, kanneen immoo afaanii wal qabatan, kanneen aadaadhaan wal qabatan, kanneen siivil sarvisiidhaan wal qabatan kunniin dantaa Oromootis hanga tokko hin deebisu. Sadarkaa barbaachisaa ta'etti at the same time immoo Itoophiyaanis waliin akka itti fuftu walitti araaramanii lamaan akka godhan taasisa jechuudha. Biyyoota biroo keessatti akkasii miti baay'inaan. Biyyoota biroo keessatti paartilee siyaasaa walitti araarsuuf mariin biyyoolessaa kan godhamu. Paartilee siyaasaa walitti araaramanii aangoo akka qooddatan. Fakkeenyaaf amma Keeniyaatti akkas ture. Keeniyaatti mariin biyyoolessaa hin godhame. Paartii yeroo sana biyya bulchaa turee fi paartii wal mormitoonni walii galanii aangoo qooddatanii duraan waajjira muummicha ministeeraa hin turre marii biyyoolessaa booda waajjira muummicha ministeeraa dhaabanii paartii mormituu kan hoogganu muummicha ministeeraa godhanii paartii biyya bulchu immoo pirezidaantii godhanii jechuudha. Bakka araaramanii jechuudha. Keenya garuu kana duwwaadhaniif miti. Keenya amma paartileen siyaasaa duwwaa aangoo qooddatanii biyya kana keessatti nagaa waaraan hin dhufa jechuudha miti. Paartileen siyaasaa aangoo waan qooddataniif dhimmi alaabaa irratti wal morminu kun hin deebii argata jechuudha miti. Inni kun marii biyyoolessaatiin deebi'uu qaba. Paartileen siyaasaa aangoo waan qooddataniif biyya kana keessatti fakkeenyaaf dhimmi seenaaf seenessa walitti bu'iinsi seenaaf seenessaa furama jechuudha miti. Seenessii fi seenaaf seenessi kun kan inni furamuu danda'u marii biyyoolessaatiin. Dhimmi daangaa fakkeenyaaf lafti kun kiyya lafti kun kan ebaluuti. Maddi walitti bu'iinsa biyya kanaa keessaa tokko kanadha. Inni kuni paartileen siyaasaa aangoo waan qooddataniif duwwaa hin hafu marii biyyoolessaatu furaa jechuudha. Kanaaf kan adda godhu kanadha. Akka Oromootti immoo mariin biyyoolessaa nuyin yoo milkaa'e yoo akka nu barbaadnetti godhe nu ceesisa yookaan nu cabsuu danda'a. Maaliif gaaffileen Oromoo baay'een kan amma booda deebi'an humnaanii miti kan deebi'an. Marii biyyoolessaatiin deebi'u. Fakkeenyaaf waraanaan afaan Oromoo afaan federaalaa gochuun ni ulfaata. Mariidhaan garuu afaan federaalaa gochuun ni danda'a. Heeruma mootummaa fooyyessuudha, amansiisuudha, baajata ramaduudha. Finfinneedhaan wal qabatee waraana bannee Finfinnee dantaa Finfinnee irraa Oromiyaan qabu Oromoon qabu mirkaneessuu hin dandeenye. Mariidhaan garuu hin dandeenye. Mariidhaan amansiisnee kenninee fudhannee
hin dandeenye. Daangaalee Oromiyaa irra jiran kana waraanaan duwwaa humnaan duwwaa eegsisuu hin dandeenye. Walii galuu qabu. Waan kenninu jira, waan fudhannu jira biyya kana tasgabbeessuuf. Kanaaf akka Oromootti kanaaf qaamoleen dhimmi ilaalatan qaamoleen Oromoo hunduu marii biyyoolessaa kana akka salphaatti ilaaluun qaban. Mariin biyyoolessaa immoo akka filannoo waggaa 5 kan jijjiiramu miti. Al tokko wanni murtaa'e jaarraa hedduuf turuu danda'a. Jaarraa walakkaaf turuu danda'a. Fakkeenyaaf heera mootummaa amma jiru kanarratti hayyoonni Amaaraa nuti guutumaan guutuutti hin hirmaanne jedhanii komii qabu. Yeroo san nun hirmaachisne kan baay'inaan hirmaate warra Oromootii fi warra TPLF warra Tigraay jedhanii himatu. Haa ta'u malee garuu waggoota 30 darban kanaa fi ammas heeruma mootummaa sanaan bulaa jiru jechuudha. Heerri mootummaa sun isaan yoo miidheeyyuu miidhaatuma waggaa 30 ture jechuudha. So kana boodas keenyas akkasiidha. Wanta amma mariin biyyoolessaa kun fidee dhufu yoo nuyi sirriitti achi keessatti sirriitti hirmaannee dantaa keenya eegsifanne ajandaa keenya hin qabsiifanne eegamuu rikomendeeshiniin kenname boodas rikomendeeshiniin sun akka inni hojiitti ni hiikamu yoo dhiibbaan goone waan caaluutti fiduu danda'a waan hamaa. Yoo sana godhanne garuu biyya kana keessatti gaafilee jaarraa hedduuf waggoota hedduuf konkolaachaa dhufan kana smoothly deebisuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf Oromoodhaaf waan addaati carraa addaati mariin biyyoolessaa kun Itoophiyaadhaafis akkasuma adda warra kaan irraa xiqqoo. Gaaffii Oromoo gurguddaan atumti akka kaastee daangaa Oromoo afaan Oromoo Finfinnee warreen kun gaaffii gurguddaadha. Tariitii asirratti marii kan taasisu Oromoo qofa miti saboota garaagaraa biyya kana keessa jiranidha. Tarii fudhatama dhabuu danda'a, kufuus danda'a. Wanta in darba jennee eegnu miti. Darbuus danda'a, darbuu dhiisuus danda'a wanta jennudha. Maaliif kan mari'atu Oromoo qofaa miti. Gaaffota kana deebi'uudhaaf mariin biyyaalessaa deebisuudhaaf mee dhibbeentaatti deebisnee Oromoon amantaa akkamiirraa qabaatu Oromoon kanarraati? Tariitii darbuu dhiisuu danda'a. Marii biyyoolessaa jechuun mormii jechuu miti, wal mormuu jechuu miti. Mari'atamee mayyuu yoo irratti walii galamedha miti. Wal mari'ata namni qaamoleen hunduu wal mari'ata. Fakkeenyaaf sababa Finfinneen kan Oromiyaati jedhamuuf sirriitti ibsata Oromoon. Yookaan immoo dantaa Oromoon Finfinnee irraa dantaa addaa maaliif barbaada? Ifaadha fakkeenyaaf Oromoon naannawa kanatti marsee jiraata. Toora kana jiraata. Hospitaalli naannoo kana jiru, manneen barnoota naannoo kana jiran. Infraastiraakcharii naannoo kana jiru kan Oromooti. Gara tokkoon gara biraatiinis. Kanaaf infraastiraakcharii kanatti fayyadamuu qaba Oromoon. Hospitaala dhaqxee yaalamuu qabdaati. Amma afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'uu jedhamu bashannanaaf miti jechuudha. Salphaadha. Hospitaala tokko dhaqxee laliseen afaan Oromootiin tajaajilamuu danda'uu qabdi. Inni kun garaagarummaan isaa Somaalee fi Oromoodhaaf garaagara. Somaaleen Jijjigaa irratti toora isaatitti waan isa fakkaatu qaba. Lafti kun garuu magaalaan kun magaalaa Oromoon itti investi godhee lafa isaati. Akkuma akka fayyadamaatti jechuudha. Historically lafti kun lafa gosoonni Oromoo irra jiraachaa turanidha. Kun traditional justice yookaan immoo haqa ce'umsaa waan jedhamuun bakki itti beenyaan kennamu jira. Kun nama namni jechuun fakkeenyaaf amansiisuudha malee wanni guddaan amma waluma jedhanii Finfinneen kiyya jechuu fi sababa Finfinneen kiyya jedhamuuf namoota sammuun isaanii yaaduu danda'u. Namoota yeroo fudhatanii mari'atan wajjin waan kana haasa'uun garagara. Fakkeenyaaf Finfinneen keenya jennu provocative waan nama lolchiisu waan nama dallansiisu ta'a. Yoo marii ta'e garuu kanaaf dantaa Finfinnee kanaaf kana dhiisitii kana fudhadhu. Irratti walii galuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf sabaaf sablammoonni biyya kanaa Finfinnee keessatti akkam ta'u Finfinnee keessatti. Oromoon immoo akkam ta'a. Baalaansii godhamee akkuma ati jette Oromoo duwwaa fayyannee warra kaan yoo goone biyya kanatu diigama. Nuufis nagaa nuun kennu. Kan nu barbaannu nagaa akka nuu kennudha. Kanuma Finfinnee kanarratti akkasitti fayyadamuu hin dandeenye. Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u kan jennuuf ragaan baay'ee waan jiruuf afaan federaalaa haa ta'u jedhanii dhaadachuu fi afaan federaalaa haa ta'u jedhanii taa'anii mari'achuun garagara. Amansiisuun hin danda'amu. Maaliif sababa maaliitiif? Afaan kun Tanzaaniyaa keessatti dubbatama, Keeniyaa keessatti dubbatama, Jibuutii everywhere dubbatama, afaan bal'aadha. Oromiyaa keessatti akkasii. As keessa immoo aadaa bal'aatu jira. Aadaan kun biyya kana guddisa. Aadaan yoo afaan federaalaa ta'e risoorsii dabalataa ramadamaa fi hin guddataa jechuudha. Namoota baay'eetu waan kanarratti hojjetaa jechuudha. Afaan kun guddate jechuun literally Oromoo duwwaa fayyada jechuun biyya kana hin fayyadaa jechuudha. Fakkeenyaaf Amaariffi haga Tanzaaniyaa wadhatte Keeniyaa wadhatte haga afaan Oromoo hin fayyadu. Afaan Oromoo fayyadamtee Tanzaaniyaa keessatti dantaa wayii hojjechuun afaan Oromoo fayyadamtee Keeniyaa keessatti dantaa wayii argachuun Oromoo duwwaa fi miti kan fayyadu. After all Itoophiyaadhaaf hin fayyadu. Fakkeenyaaf kana fa'aa kaasuun hin danda'ama jechuudha. Naanna'ee garuu marii biyyoolessaa keessatti akkuma jette ajandaaleen kunniin irratti mari'atamee irratti walii galanii hundumti isaanii hojiitti hiikamuu danda'u. Walakkaan isaanii hojiitti hiikamuu danda'u. Hojiitti hiikamuu baachuus hin danda'u. Garuu yoo akka tasaa sirriitti odoo irratti hin hirmaatin
Nu yoo sirriitti quban qabaatin akka kun hayyoonni Amaaraan nuyi heera mootummaa kanarratti normaali jedhan kan garuu darbee murtaa'ee al tokko tokko inni darba carraan isaa gaafa sana immoo gaabbii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma ta'etti maajoritiidha. Oromoon ni hirmaata. Garuu immoo paartileen siyaasaa Oromoo ni hirmaanne jechuun wanni isaan achi keessatti dhabnu hin jiraata. Wanti dhabnu sun garuu maal ta'a jechuudha gaabbii ta'a jechuu barbaadeen. So parsantiitti deebisuu hin dandeenyu. Parsantiitti deebisuu kan hin dandeenyeef maal ibseeti? Fedhii fi kutannoo qaamolee qooda fudhattootaatu murteessa. Fakkeenyaaf mootummaan xiqqoo garaa bal'achuu ture jira. Dhumarratti marii biyyoolessaa kan rikomandeeshiniin komishiiniin marii biyyoolessaa fidu kan hojiitti hiiku paarlaamaadha. Kanaaf paarlaamaan fakkeenyaaf dhimmoota daangaa irratti riifarandamii gaggeessa jedhee boordii filannoo wajjiniin kutannoodhaan loogii tokko malee gochuu danda'uu qaba. Kun murteessaadha jechuudha. Paartileen siyaasaa xinnoo ishee kompromaayiz godhuu qabu. Waan ta'e fudhachuuf waan ta'e kennuu qabu. Kanaafuu kutannoo barbaachisaa jechuudha. Hayyooleen fiinxaleeyyii ta'uu hin qaban. Hamma barbaaddu argatame sana booda hunduma argachuu qaba jedhamee itti deemamuu qaba. Kanaaf maal barbaachisa jechuudha? Gara bal'ina qooda fudhattoota hundumaa barbaachisa. Qooda fudhattoonni kunniin garuu kan isaan duratti amanuu qaban biyyi kun nagaa ta'ee itti fufuu qaba. Biyyi kun jiraachuu qaba. Waraanni dhaabbachuu qaba. Waraana kana dhaabbachuuf ebaluu hamma kana fayyadame hin ga'a. Ebaluu hamma kana fayyadame hin ga'a. Hundi keenya immoo mutually kan waliin qabnu kana jedhamee irratti yoo walii galame mariin biyyoolessaa bu'aa buuseedha. Kan nu dogongoruu hin qabne mariin biyyoolessaa waan hunda hin deebisu. Fakkeenyaaf mariin biyyoolessaa qaala'insa jireenyaa hin hiiku jechuun qaala'insa jireenyaa poolisii mootummaatiin hiikama. Yookaan mariin biyyoolessaa haala gabayaa sirna gabayaa bilisaa maal kana fakkeenyaaf asiin jedha hin deebisu. Kan deebisu wantoota bu'uuraa ta'an fakkeenyaaf heera mootummaatiin kan wal qabatan seerotaa kan wal qabatan fakkeenyaaf dhaabbilee mootummaa keessaa kan haalli Oromoon itti hirmaatu haalli sabaaf sablammoonni biroo itti hirmaatan foormulaan isaa taa'uu qaba. Foormulaan yoo taa'u baay'ina namootaatiin bal'ina lafaatiin istiraatiijik lookeeshinii irra jirtuun kuni taa'uutu irra jira. Foormulaan kun yoo taa'e wanni walitti nama buusu baay'ee hin jiru. Fakkeenyaaf amma heerri mootummaa amma jiru kuniyyuu haga tokko heerota mootummaa duraan darban irra fooyyee qaba. Biyya kana haga tokko tarkaanfachiiseera. Fakkeenyaaf amma waggoota 30 darbe kana waraanni biyya kana keessatti baay'een ture. Cunqursaan tureera. Misoomni walqixxeen ture bakka tokkotti misoomni bakka tokkotti misoomne malaamaltummaan ture maal ture. Haa ta'u garuu akka waliigalaatti gaafa laallu heerri mootummaa kun hamma tokko biyya kana tasgabbeesseera. Fakkeenyaaf naannoleen hamma tokko of bulchaa jiru. Aadaa isaanii diriirfachaa jiru. Kuni kana duran turre. Kana booda kan dhufu kana caalaa ceesisuu qaba. Dimookiraasummaa biyya kanaa abbaa biyyummaa biyya kanaa mirkaneessuutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf wantoota kanneen deebisuu hin danda'a. Wantoota ijoo ta'an deebisuu hin danda'a malee waan hunduma deebisadhanii eeguun barbaachisaa miti. Mariin biyyoolessaa garuu akka inni milkaa'aa ta'u qooda fudhattoonni hundumtuu koomitmentii yookaan immoo kutannoo guddaadhaan itti hirmaachuu fi obsa guddaadhaan waan jedhamu kana fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuuti. Keessummaan keenya immoo obbo Lammii Simeetii hamma dhumaatti nu waliin turaa daawwadhaa. Gamtaa dargaggoo qeerroo Oromoo garee jedhu keessaa akka hirmaataa turtee fi akka leenjii garaagaraa isaaniif kennaa turte maal informationii argadheetan ture. Gareen suni sagalee qawwee obboloota gidduudhaa callisiisuu kan jedhu irrattidha kan isaan hojjetaa jiranii. Achi keessatti ga'een kee maalidhamee jalqaba? Gamtaa qeerroo dargaggoo Oromoo keessatti ga'een koo kallattiidhaan miti alkallattiidhaan akkuma isin jedhee waajjira pirezidaantii fi waajjira paartii wajjin yoo hojjettu hojiin akkanaa kuni nu bira darba. Kanaaf fakkeenyaaf karoora isaa karoorsuu irraa jalqabee waraqaa akkamitti mari'atamaa kan jedhu kana waraqaa qopheessuu, waraqaa qorannoo adda addaa qopheessuu irratti fi yaada kennuu fi irratti hirmaachaa ture bal'inaan garuu kallattiidhaan koree mataa isaa qaba. Koree isaanuma keessaa filatame. Ga'een koo ga'eema ogeessaati bal'inaan jechuudha. So kaayyoon isaa baay'ee gaariidha. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis kabajamoo obbo Shimallis dargaggoon gara sirnaatti akka makamuu barbaadu. Sirni kun dargaggoodhaan hammatamuu qaba. Dargaggoon abbaa biyyummaa biyya kanaa keessatti hirmaannaa guddaa gochuu qaba jedhanii amanu. Akkuma beektu hooggantoonni Oromiyaa baay'een isaanii dargaggoota. Ijoolleen amma bifa adda addaatiin amma gamtaa keessa jiran gamtaa qeerroo dargaggoo Oromoo keessa jiran kuni baay'een isaanii dargaggoota qabsoo yeroo
fincilaa keessa turanidha. Hoogganaa warra turanidha. Gahee mataa isaanii baachaa warra turanidha baay'een isaanii. Ijoollee kana gara sirnaatti fiduun barbaachisaadha. Kanaaf yoo xiqqaate waan lamarratti fayyada jedhameeta. Tokko sirna kana cimsuu akkuma duratti jenne sirna Oromoo kana cimsuu keessatti dargaggeeyyan kunniin dargaggeeyyan muuxannoo qaban dargaggeeyyan jijjiiramni kun dhiiga kiyyaan dhufe humna kiyya dafqa kiyyaan dhufe jedhanii dhimmaman kun salphumatti sirna kana dabarsanii kennan waan ta'eef ijaaramanii sirna kanatti haala isaatiin haa makaman kan jedhu jira kaayyoon tokko. Kaayyoon biraa Oromiyaa keessatti nagaa waaraa fiduuf inclusive governance yookaan immoo bulchiinsa waloo mirkaneessuun barbaachisaadha. Ijoolleen kun baay'een isaanii bosona jiru. Baay'een isaanii mufatanii bakka adda addaa jiru. Ijoollee kana wajjin mootummaan yoo hojjete yookaan immoo ijoolleen kun mootummaa wajjin yoo hojjetanii qaamolee kanneen waliin chaanaalii ta'anii wal arguuf wal agarsiisuuf hin ta'u. Furmaata waaraa nageenya waaraa fiduu kana keessatti ga'ee mataa isaanii hin taphatu kan jedhudha. Yaadamni isaa walii galatti akka koree isaanii kallattiidhaan koree keessa waan hin jirreef hojii isaanii keessa gadi bu'ee baay'ee isaasitti himuu hin danda'u. Garuu walii galatti gamtichi waan kanadha. Baay'ee gaariidha. Yaadama gaariidha. Yaadamichi immoo yaadama pirezidaantiin naannoo Oromiyaa burqisiisanidha. Baay'ee irratti hojjetamaa jira. Ijoolleen baay'eenis immoo gammachuu irraa qabu. Milkaa'eedhaan yaadu. Egaa akkuma tiyyuu kaastee namoonni baay'een si dabalatee waa'ee garee kanaa sooshaal miidiyaa irratti warreen barreessan baay'een deeggartoota mootummaati. Sooshaal miidiyaa dhuunfaa isaaniitiin kan isaan dhaadheessaa oolan mootummaadha. Kan isaan walitti araarsuuf jedhan immoo mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo namoota ilaalcha garaagaraa qaban lamadha. Kanaaf mootummaa keessa namni jiru tokko nama mootummaa mormu tokko waliin araarsuun akkam? Gamtaa keessa ijoolleen yoo xiqqaate kanan beeku 2,000 oltu jira. Ijoollee 2,000 oltu jira. Ijoolleen ati argitu kun garuu nama 10 fa'aa nama 5 fa'aa ta'u jedhee yaada sooshaal miidiyaa irratti. Warri kunneen akkuma jette ana dabalatee fakkeenyaaf already murteessee mootummaan deeggara jedhee warra dhufedha. Warri immoo garuu suuta jedhee gana karaarra jiru jira. Karaarra jiru hin jedhu guutumaan guututti kan isin jettan kanatu sirriidha. Gara na dhumnaa yookaan immoo kan jarri jedheetu sirriidha. Kan ijoolleen kun amma irratti walii galan maalidha? Sirna kana utubuun hin barbaachisamu hin barbaachisu. Kanarratti marii irra jiru jechuudha. I think utubuun ni barbaachisa. Garuu wantoota rakkooleen amma jiran kun fooyya'uu qabu. Akka isaan rakkoodha jedhanii kakaasan fooyya'uu qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa haa ta'u mootummaa federaalaa kun baay'ee sirriitti hammataa ta'uu qaba. Alatti kan hafan baay'eetu jiru. Qabsaa'onni alatti hafan jiru. Yeroo tokko immoo warroota qabsaa'an caala warroota hin qabsaa'intu aangoo fi faayidaa argachaa jiran jiru kun hin jira waan ta'eef namoonni amanaman jiru. Namoonni mootummaatti duwwaa hin amatamne yookaan immoo namoonni mormitoota qaamolee bosona jiran duwwaatti hin amatamne as keessa hin jiru. Maaliif namni baay'ee waan ta'eef tari'atam nuyiin argite yookaan immoo ijoollee muraasa argite ta'a waan ta'eef malee namoonni 2,000 ol suni bakka adda addaa kan jiranii fi sagaleen isaanii kan hin dhagahamne lafarratti kan hojjechaa jiranii fi furmaata adda addaas fidaa kan jiran jiru. Sooshaal miidiyaan akka meeshaa waraanaa tokkottidha kan dhaloota kana keessatti hojjetaa jiru. Wantoonni sooshaal miidiyaa irra dhufanii barreeffaman jijjiirama guddaa fidu jedheen amanaan ilaalcha namaa jijjiiruu danda'u. Yeroo hedduu miseensonni garee kanaa walii masaaniyyuu gandaan yeroo wal qoodan yeroo walitti bu'an yeroo walirratti ololan sooshaal miidiyaa irratti argaa oolla. Tarii sirna ittiin bulmaata isaanii ani hin beeku akkamittiin akka ta'e namoonni ilaalcha wal fakkaataa osoo qabanii waa muraasa irratti wal dhabanii walii isaanii irratti akkasitiin ololan namoota ilaalcha garaagaraa isaanirraan faallaa qaban walitti fidanii araarsuu danda'u yookaan immoo amansiisuu danda'u jettanii ilaaltu sin kadhuun. Akka rakkoo guddaatti ilaalu rakkoo guddaa asidhee ilaalu garuu immoo wanti itti kun nan argaanis darbee wanti kun jalqaba. Jalqabuma irratti qulqulluu ta'ee jalqaba jechuudha. Jalqabuma irratti waan barbaannu sana hunda arganna jechuudha. Akkuma si jedhamu nama 2,000 fi waanti walitti dabalamaa jira ittiin dabalama gana. Namoonni kunneen hundummoo ejjennoo tokko qabu amala tokko qabu jechuudha. Gana jalqaba irras waan ta'eef immoo seera ittiin bulmaataa maal kanas gana waan qabaatan natti fakkaata. Garuu wanni ani dinqisiifadhu namoonni kun even yaadumaan wal mormuu danda'u jalqabuun isaanii. Duraan fakkeenyaaf namni gariin sagalee dhokfatee mufatee yookaan immoo qaamolee biroo wajjin hidhata adda addaa gatiin kaffalee taasisaa ture. Gariin caasaa mootummaa wajjin rakkoo keessa ture. Maaliif mootummaan deeggaran yookaan immoo diina mootummaa ta'uu danda'u jedhanii waan shakkamaniif gariin immoo qaamolee
bosona jira waliin hariiroo kana sanas qabaachuu danda'u. Amma kan dhufaa jiru garuu namoonni garee kana keessa jiran baay'een isaanii yaadaan wal jala dhaabbachuu danda'uun kun mataan isaa siyaasa jedhama. Namni yaadaan wal jala dhaabbate booda furmaatatti deema. Amma fakkeenyaaf amma argitee jirta gaafa tokko waamtee rakkoon keessa maal jettee gaafachuu dandeessa jechuudha. Yoo kun hin godhin yoo wanta akkanaa kun hin jalqabin furmaan hin dhufu. Kanaaf jalqaba waan ta'eef bakka tokkotti wal jala dhaabbachuun yaada wal faallaa fakkaatu tarkaanfachiisuun it's normal jedhee yaada. Garuu jalqaba bal'aas miti immoo waan asirratti quba qabu bal'aa miti. Tarii namoonni muraasni adeemsa isaati irratti komii qabaachuu danda'u. Kunis normaalidha. Waan sirriidha. Namni hundumtuu hubannoon namaa wal qixxee miti. Kaayyoon namaas immoo tokko ta'uu hin danda'u. Nama amma kana baay'atu dhiisiti namuma 10 gidduutti guutumaan guututti wal soneessite wal smooth gootee oofuun waan hin danda'amneef. Garuu akka waliigalaatti olaallu initiatiivoota baay'ee abdiinatti horan keessaa tokko qeerroon gamtaa Oromoo kan amma itti deemu kuni mootummaanis kutannoo cimaa akka qabu beeka. Paartiinis kutannoo cimaa qaba waan kanarratti furmaanni isaa dhumaa akkam godhee furmaata fidaa kan jedhu kun ganaa karaarra jira hin xumuramne. Garuu namoota kanneen amansiisanii waltajjii tokkorratti ardaa tokkorratti mariisisuu jalqabu matumti isaa waggoota kurnan kana keessatti yeroo jalqabaatti jedhee namana dargaggoonni nama kana ga'u ijaaranii wajjin haasa'uu jalqabuun isuma kana dinqisiifachuun gaariidha. Rakkoon qabu jechuun miti. Akkuma isin jedhe wanti rakkoon qabne hin jiraatu. Yoo rakkoon hin jiraannes immoo furmaan hin jiraatu. Yoo furmaan hin jiraannes guddinni hin jiraatu jechuudha. Tole sa'aatiin keenya hedduu deemaa jira jedhama waan jiruuf gara goolabuutti dhufna. Dhumarratti dhiyeenya kana eebbifamee kan ture kitaaba obbo Leencoo Lataa akkati barreessitetti haasa'amaa ture sooshaal miidiyaa irratti maalirraa kan keessatti fakkaata? Kitaaba sanas tu barreessee jalqaba. Zufaan Urgaatii intiriirra kan jiru kitaabarra kan jiru namoonni hedduun garuu lakkii kan barreesse lammiidha yeroo jedhan argamaa ture. Maddi isaa akka ka'e hin beeku. Garuu soba akka malee dharaa kitaaba sana namni barreesse maqaan isaa kitaaba sanarra hin jira. Sana duwwaa osoo hin ta'in immoo abbaan seenaa sana obbo Leencoo Lataa kitaaba kana kan barreessine waggaa 3 ana faana rakkattee kan barreessite Zufaan Urgaa nama jedhamtu jedhee dubbata haasaa godhee ture. Sana duwwaa osoo hin ta'in immoo seensa kitaabichaati irratti eenyu kitaaba akka barreesse irratti beekama. Waan tokko waan kitaaba sanaan barreessuu wanti jechuun wanni akka ragaatti namni dhiyeesses hin jiru. Argeeraanis bakka 2 bakka 3tti sobaa. Garuu kitaabichi yeroo barraa'u akkuma nama hiriyaa Zufaan Urgaa daadhiitti al 2 al 3 ilaaleera wixineessa. Keessumaa immoo laangujii afaan barreeffama isaa akka sodotee akka sodotee hin jiru irraa walumaan mari'annee irraa kanarraa kan hafe kitaaba keessatti gaheen koo almost 0dha. Kan barreesse adde Zufaan. Tole Dooqaa Booraa Wagoch kan jedhu sooshaal miidiyaa irratti barreessita turte. Wantoonni sun akkami gara kitaabaatti waan dhufan namoo sooshaal miidiyaa irratti dubbisna. Yeroo tokko sooshaal namni baay'een sa'aatii dheeraa miidiyaa hawaasaa irratti waan dabarsitu fakkaata. Garuu hojii baay'een namoota hojii baay'ee harka qaban keessaa nama tokko jechuun biizii dheedhee osoo ta'in naannee garuu yeroo argadhutti wanta akkasii sana barreessuun na gammachiisa. Daa'ummaa kootti kitaabilee 2tu miira koo jijjiire. Tokko Ba'aaluu Girmaa Oromaay kitaaba jedhamu sana I think umrii xiqqaattiin dubbise achi booda yoo xiqqaate al 5 al 6 deebi'ee dubbise kitaabni sun haala koo jijjiire. Sana booda immoo Salamuun Dheeressaa nama jedhamu beekta ta'een beeku kitaaba Lijinnet jedhamu qaba. Namni sunis haasaan isaa maal fidee akka waa barreessuu jaaladhu otoo hin beekin taasise. Sanarraa ka'ee akkuma qoosaatti sanbata xiqqaa waan tokko keessumaa afaan Oromootiin bal'inaan barreessan ture barreessan jiras. Isa amma namoonni baay'een maaliif kitaabatti nu jijjiirtu jedhanii jennaan kitaabatti jijjiireera xumureera. Maxxansuuf garuu wanta haala tokko ilaalaa jira. Tarii bakka tokkotti nama mufachiisuu danda'a jechuun qoosaan achirra jiru sun qoosaa asoosama fakkaatu haa ta'u malee bakka tokkotti siyaasas ta'uu danda'a. Haala amma jiru kanarratti xiqqoo turuu barbaachisaa yoo ta'e malee xumuree jira. Kitaaba ta'ee already dhumeera. Kitaaba ta'ee yeroo dhiyootti si bira hin gaadhee yaada. Yoon sodaachuu baadhe. Tole milkaa'e siin jenna. Waamicha keenya kabajjee istiidiyoo keenyatti waan dhufteef guddaa si galateeffannaa galatoomi siin jenna. Isinillee baay'ee galatooma na kabajjanii waan naaf feertaniif. Qophiin keenya torban kanaa asumarratti raawwatee jira. Torban keessummaa biraa ajandaa biraatiin walitti deebinaa hangasitti nagaan turaa.